Rabbiif jedhaati viidiyoo kana bichaa sheerii naa godha. Mucattiin tokko akkuma nama kaanii hojiidhaaf biyya kana dhufte amma dhukkuba kaansariitiin qabamte mana hakiimii kana keessa jirti. Adaraa keessan yooma birriidhaan illee gargaaruu dadhabdan jechuudha. Rabbumti si haa maaru jedhaati koomentii jalatti jajjabeessaa Rabbiif jedhaati. Akkan sila isinitti haasa'e kunoo mucattiin mana bira jirti kanaaf kadhannaa godhaafi akka amantaa keessanitti kadhannaa godhaafi musliima kiristaanaa utuu hin jedhiin Rabbiin si haa jabeessu si haa gargaaru jedhaani Salootii keessaniin bira dhaabbadhaa. Isiniin jedha warri dandeessanii immoo dhuftanii ilaaluu ni dandeessanii maaliif yoo isin duukaa haasoftan bareedaadha waan ta'eef dhufa kottaa ilaalaa lokeeshinii isiniif ergina kottaanii ilaalaa duukaa haasa'a. Viidiyoo kana isin hunduu akka sheer gootan barbaada jechuudha. Viidiyoo kana bira hin darbina kabajamtoota keenya. Obboleettiin keenya kun dhukkuba badaadhaan qabamtee biyya ormaa keessatti rakkachaa jirti. Sababa si sheer gootaniif immoo namni si gargaarii dhukkuba ishee kan akka fayyitu gargaaruu danda'u argamuu danda'a. Kanaafuu viidiyoo kana bira hin darbinaa isiniin jedha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessa nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Akkasumas warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik gochuun sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuudha. Jaaladha. Suuraan asirratti argitan kun jechuudha. Obboleettii keenya, obboleettii keessan, obboleettii kooti jechuudha. Akkuma ana, akkuma si'ii, akkuma nuyi hojjetachuuf kan biyya ormaa dhufte yeroo biyyaa baanu akkanatti biyyaan baanu marmaraa goonee qaamni keenya fayyaa ta'uu erga hubatameen boodadha jechuudha. Kan biyyaa ba'uu dandeenyu malee dhukkuba baannee biyya ormaa dhufuu hin dandeenyu. Dhukkuba 18 irraa yoo bilisa taane jechuudha kan biyya gara biyya ormaa dhufuu dandeenyu. Obboleettiin keenyas immoo dhukkuba kanarraa bilisa taana carraa biyya ormaa argattee jirti. Dhuftee jirti. Garuu haa ta'uuti immoo akka ishii yaaddee hin taane jireenyi faallaa ta'etti dhufee jira jechuudha. Faallaa ta'etti dhufee innis immoo dhukkuba hamaa, dhukkuba badaa, dhukkuba namoota hedduu galaafate, dhukkuba haawolii hedduu galaafatee fi dhukkuba kanarraa kana warroonni qabaman namoonni hedduun dhukkuba kanarraa oduun fayyin gara fuula Rabbii namoonni deebi'an hedduutu jira jechuudha. Dhukkubni kunillee dhukkuba kaanseriiti. Dhukkuba kaanserii jechuun baay'ee ulfaata. Waaqayyoon Rabbiin yoo nama jaalate dhukkuba kana namarraa haa qabu. Dhukkuba kanarraa dhukkuba HIV/AIDS wayya jechuudha. Baay'ee ulfaata dhukkubni kuni. Siniin jechuu jaaladha. Asumarraan obboleettii keenya kana Waaqayyoon dhukkuba kana irraa haa fayyisu. Waaqas nuuf kadhadhaadha. Siniin jedha. Dhibeen immoo Waaqayyoodhaan immoo nan dhibini hin jedhani. Kan nama dhibus isuma, kan nama fayyisus isuma, kan fayyaa namaaf kennus isuma jechuudha. Kanaaf dhibeen daanyaa Rabbiiti. Dhimamuunis gaaruma, dhimaman immoo fayyuunis gaaruma kanuma isaati waan ta'eef jechuudha. Siniin jechuu jaaladha. Maarree obboleettiin teenya tun akkuma kiyyaaf keechaniiti biyya ormaatti hojjechi rakkachaa jirti yeroo kana jechuudha. Kanaaf sababbi isin sheer gootan, sababbi isin laayik gootanii viidiyoon kun nama biraa bira ga'a jechuudha. Viidiyoon kun nama biraa bira ga'a jechuun namni obboleettii keenya kana gargaaru argame jechuudha. Kana waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan namni maallaqa qofaanii miti jechuudha. Kan maallaqa qabu maallaqaan gargaara. Kan maallaqa hin qabne immoo sheer gochuun laayik gochuun akkasumas immoo yaa Waaqayyo si haa fayyisu jedhanii laphee qulqulluudhaan koomentii jalattis barreessuu fi akka moolaarii ta'uuf jechuudha. Namoonni dhukkubsatan beektu beezawii sammuun isaanii cinqamaa waan hin taane yaaduu bakka baay'ee dhiphatu jechuudha. Niif galee fayyaa kan namaa kennu Waaqayyoodha waan ta'eef. Akkasii siniin jedha kabajamtoota kiyya. Kanaaf obboleettii keenya kana Rabbiin nuuf haa fayyisu, Waaqayyoon nuuf haa fayyisu. Mana ba'anii fayyaa biyyaa ba'anii dhimamanii biyyatti galu Rabbi namaa baasu siniin jedha. Hundumti keechanuu viidiyoo kana sheer godha. Biyya ormaa keessatti yoo dhukkubsattee yoo na dhukkuba jettee too madaamii keetitti himatte ni sobdaa hojii dheeffa na dhukkube jetta malee dhibee tokkoyyuu hin qabdu jecha jedhamudha jechuudha. Jarri kan nu fudhatanii malee dhukkubsattee yookaan immoo dhuguma dhimamteeti akkana jetti jedhee namni nama amanu hin jiru. Nuti Rabbi tokkichi yoo nuuf dubbate malee namni nuuf dubbatu hin jiru jechuudha.
Kana sinin jechuun hedduun keenya ijoollee hedduun amma gola ormaa keessatti hin dhimamuu hin dhukkubsatu hojii kana hin dadhabu garuu dhuguma dhukkubsate jedhani jechuudha. Yoo akka madaamii gaarii madaamii waan eebbise wayii bira isin geechiseetu madaamii isin rifattu yoo argattaniin alatti namni tokkichi ni dhukkubsatteeti yookaan ni rakkatteeti jedhanii isiniif yaadani jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana waaqayyoon isinirraa haa qabu dhugaa obboloota koo waaqayyoon isinirraa haa qabu. Yeroo tokko jechuudha yeroo koronaa sanii hiriyaan tiyyaa tasa dhimamte koronaadhaan qabamte jechuudha. Dhugaa rabbi koronaadhaan qabamte ishiinillee yaaddoo sun taane tasuma jechuudha. Ka maal godhu mititti fide yeroo kana galgala bakka guyyaa dhuma dhukkubu shaashii hidhattee hojii kana hojjechaa turte jechuudha. Baay'ee ishee dhukkubaa ture akkasumatti of qabdee hojii kana hojjechaa turte garuu guyyaarraa baay'ee dhukkubsatte akkasumatti olte galgalarra kaatee kutaashii galtee akimillee nageechaa jennaan qofaadha minaamina kana fudhadhuudhaniituma zim jedhanii ishii ilaalanii ishiinis bakka wantoota o'aa fudhattee kaatee rafte jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo dhukkubni koronaa mataa ishii koree qoricha dafeen arganne waan ta'eef mucayyoo achumatti gadi hambisee jechuudha. Yeroo kana mucayyoon achi ol ka'uu dadhabdee achumatti gadi hafte sa'aatii galgala kan rafte haga galgalaa yogguma ishiin of wallaaltee kutaa ishii keessatti haftuuyyuu maal taate jedhanii dhufanii ilaalle jechuudha. Maal taate jedhanii bakka ishiin achitti kufte sanii kaasanii mana yaalaan geechine jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi aga turte sa'a guyyaa lama iddoo sanitti of dhabdee turte yoo guyyaa lammaffaa xumurte sadaffaatti yoo ceetu yoo baannantu ishiin achi jirti. Guyyaa san boochee dhiisuu dadhabde jechuudha. Naa daawwalte boochee dhiisuu dadhabde odoo haadhaaf abbaa kiyya ta'e akkanatti ani kufee asitti hafee garuu haga sa'aatii kanaa inuma na laalu laata. Namumti bishaanumallee fuularratti na naqeen arganne. Odoon du'eellee asumatti hangoggogareeffuma kiyya kana ofirraa gadi hin baasanii edaa jette baay'eetti dhagaame jechuudha. Obboloota kun nuti nama akkasiiti gola ormaa keessatti jechuudha. Nama nuuf yaadu hin qabnu, nama nuuf rifatu hin qabnu. Yeroo dhukkubsanne nama bishaan birciqootti qicee fidee bishaan kana dhugisitti fura nama nuun jedhu hin qabnu. Isaan bakka gizmana dhukkuba yoo jetteen kiniini ofii isaaniitti ofitti haran hodhu liqimsi jedhaniiti jechuudha. Akkasiif kennan kiniini qoricha meeqa fakkeenyaaf dhukkubni tokko namni tokko dhukkubsate jechuun kiniini isaan liqimsanii fayya jechuu miti beekaa. Kiniini isaan nyaatanii fayya jechuu miti. Dhibeen namni tokko dhukkubsatee fi dhibeen inni kiniini isaa dhibee isaati kiniini nyaachaa jiru sun tokko miti jechuudha. Garuu isaan immoo takka waan akkanaa kana hin uumneef jechuudha. Keessattuu arabdootaa fi isaan bakka na dhukkube yoo kiniini ofii ofitti taransan isa siif kennu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee anas wanni akkanaa kun nama mudata. Ijoollee baay'ees mudachuu kan danda'u jira jechuudha. Ijoollee mana wanni akkana maaliif na dhukkube yoo jetteen kiniini kana liqimsi jedhanii ijoolleen kiniini isinii fidanii isinii kennan madaamonni isin qunnamuu danda'a jechuudha. Garuu isin immoo kiniini isaan isinitti kennan hin liqimsinaa jechuudha irraa fuutanii. Sababbiin isaa kiniiniin suni dhukkuba keetiif ni ta'a sirii dhibee biraas itti fidinnaa gaafa kiniini isaan liqimsiti. Dhimamtee too jiraachuu siif hoyya malee kiniini isaas itti kennasan liqimsuun hin ta'u jechuudha. Yoo danda'ame mana yaalaa sinaa geechan isaan nuuf hirrifatanii waaqayyoon sinaa eegu siniin jedha. Asumarraan kana jechuun kiyya obboleettiin keenya kun amma kan dhukkubsachaa jirtu biyya ormaatii mana ormaatiitti jechuudha. Kanaaf laayik gochuudhaan rabbi siyaa fayyisu jechuudhaan du'aa'ii tsalootii amantaa qabdaniin kadhachuudhaan obboleettii keenya akka fayyitu nu taasisaa siniin jenna. Kanarraa kan hafe viidiyoo kana sheer godhaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u siniin jedha. Hojii gaarummaa hojjechuun ofumaa fi akkasii baay'ee.